Hordoftoota Oromiyaa News Network akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Yani arrasii keessummaa tokko dhimmoota gidduu kana mul'achaa turanii fi ittis jiran kakaafnee irratti mari'achuu qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya isiniifis sagantaa kanaafis haaraa miti. Obbo Kumsaa Buraayyuu hayyuu fi xiinxalaa poolitikaati. Awustiraaliyaadhaatiyyuu nu wajjin join nu godhe. Obbo Kumsaa yeroo kennu kennite marii kanaaf nu wajjin dhiyaachuu keetiif baay'ee galatoomi siin jedha. Atis galatoomi Tasfaayee irra deebitee carraa kana naa kennuu keetiif. Yeroo jalqabaa marii kana qindeeffanne illee kan irratti haasa'uudhaaf yaadne waan biraa ture amma kaleessa kanarra kanayyuu waa'een labsii yeroo muddamaa sana kaasuu irratti dubbatamaa jira. Manni maree ministeerotaa murtee gama isaatiin dabarsee murteen sun gara mana maree bakka buutotaatti ergamee jira jedhu. Mee waan kana akkamitti ilaalte walumaa galatti yaadni kun dhiyaachuu isaa labsii yeroo muddamaa kaasuun jedhu kun keessaa immoo haaluma waggaa 27 darbe argaa turre wal bira qabne yoo laalle maaltu dhaga'ama maaltu mul'ata? Galatoomi Tasfaayee dhuguma akkuma jette gaati haalli biyya keenyaa daddaffiidhaan jijjiirama. Kaleessaa arra jiru ka boorii immoo kanarraa immoo booriin jiru dafee jijjiirama. Kun dhugaa lafarra jirudha. Gama gaaffii keetti deemuudhaaf labsiin yeroo muddamaa sun silumaayyuu labsiin barbaachifneti labsame. Labsiin suni uummata biyyattii qofaatti tun ta'in waliima isaanii keessatti illee warra biyya bulchina jedhu yaadee keessatti akka inni barbaachisaa hin ta'in namoota baay'ee wal falamsiisaa ture. Labsii yeroo muddamaa sana labsii abbaa duulaa jechuun hin danda'ama gabaabaatti. Lakkoofsayyuu ija namaa fuulduratti atanii labsiin kun akka inni darbu ta'e. Labsiin kun ka duraa caala duraanuu mootummaan kun mirga namaa ugguruudhaan jiraate mirga siyaasaa, mirga dinagdee, mirga hawaasummaa, mirguma lammummaa yoo olii gala ugguraadhuma yoona kana ga'e waggaa 27. Amma immoo sunuu hin xinnaate jedhee seera baafateetu waraanaan tamsaasee biyyattii guutummaarra taa'e. Waan dagatamuun ittiin jirre labsiin kun addatti kan inni diineffatee fi waan labsiin kun ta'e biyya Oromoo irratti uummata Oromoo qeerroo Oromootu mirga isaaf kaanaan malli nu ittiin qeerroo kana dhaamnu, malli nu ittiin isa tu'annu, malli nu ittiin isa abboomnu waraana jechuudhaan labsii kana labsanii. Duraanuu labsiin barbaachifneti labsame amma ka'uudhaaf yaaduun isaanii immoo manni maree ministeerotaa labsicha kaasuudhaaf murteeffachuunsaa inni ugaaganaasichi deebee dhaqeetu warra paarlaamaa bira dhaqaa achiiti gaati kan inni darbu. Inni kun murtee barbaachisaadhaa murtee sirnaati jedhee namana labsiin kun ka'uudhaan murteeffamuusaa. Dubbiin guddaan Tasfaayee lafti inni jiru. Labsiin kun ka'uu dhiise waraana TPLF waraana biyyattii kan TPLFiin ajajamu mooraatti baaraakitti deebisuu danda'udha. Utuu labsiin kun hin jiraatinis quba qabaadhu yeroo tokko siin jedhee ture Tasfaayee. Waraanni kun akka garaasaa biyya keessa bobba'a. Mootummaan naannoodhaa utuu hin affeeramin
rakkoon tokko jiraachuu isaatuun beekamin daangaan cabuun utuu hin himatamin waraanni kun akka garaasaa biyya keessa bobba'ee bakka garaasaa qubata. Dubbiin inni guddaan labsii kaasuu mini. Utuma labsii kaasaniyyuu waraana sana mooraatti deebisuudhaaf humna hin qaban taanaan labsiin sun ka'uu baatee garaagarummaa lafarratti agarsiisuun qabochaa. Waanni nuyi muuxannoo keenya waggaa 27 irraa baafnu waraanni wayyaaneedha. Tuwannoo tokko malee, sodaa tokko malee, afeerraa tokko malee biyya Oromoo keessa, biyyoota Itoophiyaa guutuu keessa, addatti immoo biyya Oromoo keessa bobba'aa turuu isaati. Kana gochuudhaan miidhaa siyaasaa fideera, miidhaa dinagdee fideera, miidhaa hawaasummaa fideera. Kanaaf waraanicha mooraatti galchuu hin danda'uudha wanti inni guddaan kan lafa kana jiru. Paarlaamaan kan inni ilaaluu itti jiru waraqata lafa kaa'u shaaruu qofatu hin ta'e piraaktikaalii waraana kana mooraatti deebisuu hin danda'uudha. Waraanni biyya keessa adeemuudhaaf mirga ittiin qabu barbaachisummaa min biyya kan eegu poolisiidha. Kanaaf waraanni baaraakiitti deebuu qaba. Baaraakii qofaatu hin ta'in daangaa biyyaatti deebuu qaba waraanni. Waraanni biyya qixxalamaan keessaati hojii waan hin qabneefi hojiin paarlaamaa inni guddaan iftaan yookaan immoo guyyaa 15tti ennaa mari'atan waraqata sana kaasuu miti. Piraaktikaalii waraana wayyaanee attamitti daangaatti deebisuu dandeenya inni jedhu mari'atamuu qaba jedhee yaada. Akkuma kakaafte tokkoffaa labsichi addatti akka inni Oromoof Oromiyaa xiyyeeffateedha. Fakkeenyuma salphaa Oromiyaa keessatti walitti dhufanii waliin ta'anii waa mari'achuun iyyuu dhorkaa ture. Bakka buutonni jaarmoliin uummata isaanii arguu hin eeyyamamne. Karaa biraa immoo laalle inni akka abdiillee faamoo walgahii hiriira miti hidhattoota bobbaaseetiyyuu qawwee kaasee jechaadha. Labsi yeroo muddamaa keessa uummata nagaa ajjeesaa jechisaa tureettis jira. Inni kan biraa waraana mooraatti kan dachaasu ta'uu qabata jettee obbo Kumsaa kun waa hedduu yaadachiisa. Yeroo jalqabaa jarri labsii kana labsii official ta'e kana labsa waggaa 2 dura warruma walitti dhiyaannu kana wajjin wal falmine maalinni akkuma waan ibiddi takkaan jirre biyyattiitti qabateetti kaanii wacanii warrumti wal beenu tokko tokko maal taataniin jedheen maal kun akkas ta'etti labsi yeroo muddamaatu labsame maali takka biyyattiin labsi yeroo muddamaa jalaa baatee hin beektuumi tarii waan hin labsamneef official waan hin taaneef malee jedheen maal jechuu keessanii keetiin jennaanii fakkeenya tokko tokko kakaaseef kanattis beektu Kumsaa isa 92-93 fudhannu Oromoo 20 plus si'a tokkicha otuu umrii addaan hin baasin otuu saalaan addaan hin baasin ogummaa addaan hin baasin kan oofee mooraa waraanaatti naqe bulchiinsa isa kamtu beeke kan naannoo moo kan godinaa moo kan aanaa poolisii isa kamtu keessatti hirmaate mana murtee isa kamtu ajaje dhibbatti hidhattoota waraanaatiin kan raawwatamedha. Sana booda lakkaa'i warra akka bineensaa ajjeefamee darbame warra ukkamamee bakka isaan wallaalame hamma har'aallee takkumaa biyyattiin labsii yeroo muddamaa jalaa baatee hin beektu garagarummaan jiru inni sanaan dura an official kan hin labsamne inni kuwa isa labsame waan ta'eefidha jenneetiyyuu marratti mee amma teenya ilaalu jenne yeroo inni kun dhumu tarii yookaan isa kanatti dheereffatti or isa illabsamin sana isa informal ta'e sanatti itti fufatti jennee garuu isaan baatii jabooda gara baatii 10tti dheereffatanii amma sanata inni kun yookaan inni informal ta'e sun itti fufa amma jijjiiramni bubuuraa dhufa amma wayyaaneen waan hunda to'atetti jijjiiramni uummanni barbaadu eegu uma abjurma ta'e hafa kana rakkoonsa ammas warri asbayee dubbatu warri seera tumu seera dabarsusi kana waan wallaalani fakkaatu dubbichi kana taadha kan biraa bokumsa yeroo muummichi ministeeraa ammaa kun gara aangoota isaa deemaa jiru kana keessaa gara dhaadessitoota OPDO fi deeggartoota nama kanarraa kan dhaga'amaa ture
tarkaanfiin gochuuf adeemu keessaa inni tarreessaa turanii tokkoffaa kaabinee kan mataasaa dhaabbachuu kan jedhu ture. Wanta akka sanaa gochuuf yaalameera argineerra garuu bakkuma tokko kaasanii bakka tokkodha fakkeenyaaf ministeera ittisaa Siraaj Fargeessaa kan yakkamummaadhaan beekame achii kaasanii bakka biraa kaa'uudha kan biraas kan akkasii hedduu garuu isa sana booda argineedha iyyuu jajjaboo kan ta'an sana caalaa yaaddessaa kan ta'aa jiran fakkeenyaaf meeta keessatti waan ta'e torban darbe immoo poolisii federaalaa keessatti waan ta'e ittiin jalqabuuf poolisiin federaalaa baay'ee guddaadha dameelee 14-15 jechaan akka departments yookaan mamriyaa warra kana gara 14-15 qaba afur qofaadha sheewu kan keessaa jijjiiramte isa keessaa immoo itti gaafatamuu yookaan muudame Geetaachoo Asaffaa namticha itti gaafatamaa dehninnati wajjin waggaa dheeraadha itti aanaasaa ta'e kan hojjetaa turetiyyuu itti gaafatamaa poolisii ta'e warri kaanis akkasii kan biraas argineerra fakkeenyaaf ammaa namtichi xaqilaa qaabigee ture Geetaachoo Ambaayee gorsituu haqaa muummicha ministeeraa eenyutu isatti muudame miti amma maaltu ta'aa jira kana keessatti maaltu sitti mul'ata kumsa keessaa'u Hewwahaat wayyaanii maal gochaa jirti kunoo gaaffii uummataa wajjin hagam adeema laata meeshee kan akka laaluun barbaade. Kuni akka fakkaattii faadatti fakkaata kun waan inni agarsiisu Prime Ministerichi aangoo kaabinee isaa ofiisaa muudachuu danda'u qabaachuu dhabuu isaa agarsiisa. Maal jedhan dhiyoo kana waraqata baasanii argitee ta'an hin beeku. Bari jijjiirama mataa jiru kana kan hojjetaa jiru Gabraayiliidhaan hojjetaa jiranii. Agartee koree hojjete koree jechuudha afaan Oromootiin. Maal jedhaa amma kan hiikaa jiru fakkeenyaaf koreen nama hiikaa jiru eenyu geggeessa beektaa? Geetaachootu geggeessa Geetaachoo Asaffaa. Isatu nama hidhe kan nama baay'ee isatti dhibe. Naawuloojii isaa ala hiikuu hin danda'an jechuudha. Kun mataan isaa indikeeshinii humna Prime Ministeriin kun qabu jechuudha. Ani Prime Ministeri kana xiqqeessuudhaaf fedhii ittiin qabu. Akka inni waan hojjetu kanatti milkaa'uun barbaada. Dhugaan atillee kanuma barbaadadhee yaada. Waan nu irraati yaaddoofnee haasofnu TPLF ammayyuu aangoo hin dhabne ka odeeffamaa jiru kun irra guddaan isaa propagaandaadha. Ka hiikame kana keessa kan lammaan 40 hiike jedhee haasa'u kanas haa ta'u kan amma federaaliin hiikus haa ta'u kan Geetaachoon quban qabne namni tokko ittiin hidhaa keessaa hin baane. Isaanuu jedhaniiru aagiyaa warra jedhan naqii dubbisi waan isaan jedhan hundumtuu dhugaadha jechuu koomini garuu indikeeshinii achi arguu dandeessa. Kun maal agarsiisa jechaadha power structurein yaadee keessa jiru ammalleen bakka isaarraa minni socho'e xiqqaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf Geetaachoo Ambaayee utuu uummata Itoophiyaa guutummaa gaafatanii nama akkasii silaati seeraan itti gaafatu malee naannessitee fiddee deebiftee gorsaa kee gootee hin keessu. Kun maal agarsiisa? Kuni jarri suni agar iskiriinii irraa maqani malee hojii sana hojjetaa ooluu jechuudha. Isaanuu dubbatanii jiru. Engaddaa Gabratsiyoon maal jedhee Gabratsiyoonii fi eenyunni innichi Oromoodhaan Daabiloos jedhee waame suni gaanneen jedhee dubbate sun Geetaachoon maal jedhe kana ol gaafanna bakka ol gaafannutti ol gaafannaa maa jechuudha kun. Tigraay dhaqanii nan gaaffii gaafatan. Akkas ta'aa jira Prime Ministeriin kun yoo bulee rakkisaadha jedhanii gaggaatanii isa kana nuu dhiisaa jedhe amma deebise bakka ol gaafannutti ol gaafannaa. Nuyyuu nu yaaddessaa jira jedhe nuyyuu nu yaaddessaa jira jechuun ani mesajii dabarsaa jira jechaadha. Kana waan ta'eefu Prime Ministerichi akkuma nu yaadne kanatti riilii qofaa isaatti aangoo xiqqaatu look. As a Prime Minister, nama si gorsu, nama yaada kee wajjin kan biraa dadhabdu nama si gorsu, nama kee kaawwachuu hin dandeessu yoo ta'e
attamitti aangoo biyya bulchiitii qabaachuu dandeessa. Yoo Getaachoo Ambaayee faammoo wanjala irraati qulqulluudha ta'ani. Yoo Getaachoo Asaffaa faammoo wanjala irraa qulqulluudha ta'ani. Eenyuun Barakat faa wanjala irraa qulqulluudha yoo ta'an biyyi sun wanjaleenyaa iyyuu hin qabdu nama balleesse iyyuu hin qabdu jechuudha. Biyyi jarri waan balleessan hin qabanii jechuudha. Dhiigni Oromoo kun akkamatti dhangala'e jechuudha kan itti gaafatama hin qabu jechaadha. Kanaafi Prime Ministeriin keenya karaa dheeraa deemuuf deemu. Karichi gabaabaa miti. Karaan sun immoo akka inni isaaniif wayyaa'u abdii keenya. Abdii keenya immoo yaaddoo keenya immoo hin himatina warri jedhan warri biyya alaa kun tasgabbaa jennaan. Biyyatti galuu hin dandeessu. Garuu orri hin galle yookaan immoo orri immoo rakkoo arginu dubbannu isinis tasgabbaa jenna. Tasgabbaa'uun barbaachisaadha. Qabsoon Oromoo halkanuma tokkotti dhaqanii harka laatanii buluudhaaf hin tolfamne. Qabsoon Oromoo lubbuu meeqatti itti darbe. Gabaabduu fakkeenya siilaadheen siifii obboleessa kiyyaa. Obboleessa koo manaa bahee utuu hin deebiin hafe hojiin ganama manaa bahee utuu hin deebiin hafe. Namni isa bakka inni bu'ee barbaadu wanjala godhe moo wanjala hin goone. Lubbuun obboleessa kootii kun barbaadamuu qaba moo barbaadamuu hin qabu. Jireenya ayyaanaa dura naan jetteetta. Taakkalaa Alamuu Dachaasaa Bayyanaa yoo barbaade siif lakkaa'ati. Tamasgeen Adabaa ijoolleen kun mana tokko keessa wajjin jiraan waan nu goone waan isaan godhan hin jiru. Miseensotuma dabballee madda bilisummaa Oromoo ta'an. Kun eddee isaan bu'aa wallaalle. Alamayyoo Dhugumaa, Nadhii Gammadaa, Dagaagaa Baayisaa. Eenyuun lakkaa'ee siifita. Kanaafi halkanuma tokkotti waan kun nama keessaa badeeraa irraanfadhaa. Amma warra akka jedhu dhalate biyya alaa kana keessa warri jiran maali? Irraanfadhaa waan darbeera. Yaadee gammayyuu biyyaa bulchuu isatti waraana qabaa isatti security qabaa irraanfadhaati Prime Ministerii kana unconditionally support godhaa jedhu. No, conditionally support godha. Prime Ministeris to Presidenti Oromiyaa kun uummanni conditional support gochuu qaba. Fakkeenyaaf yeroo gabaabaa keessatti warroota yaadeegi bakka buuse wallaale hooggantootaaf dabballoota adda bilisummaa Oromoo kanneen biraas komishinni itti ijaaramee yeroo gabaabaa keessatti bakki jireenya isaanii beekamuu itti jira. Yoo lubbuun jiraatan bahu yoo duune ta'emmoo yoo du'anii ta'emmoo du'anii jedhanii gabaasaniinaan boqonnaa sana warri isaanii akka isaan cufatan barbaadu. Fakkeenyaaf nuyi maatiin keenya boqonnaa kana akka itti cufnu dhabnee bara dheeraadhaaf rakkataa jira. Wantoonni akkasii garaa keessa nu jiru waan ta'eef har'uma galgala calluma jennee yaadegiina mana warri nuun jedhan kun tasgabbaa'uu qabu. Lammaanii fi Abiyyi yaadegii kun dagatamuu qabu kan jedhudha kan yaadni ani mataa kootii qabu. Walumaa galatti yoo cuunfine isa kana cuunfine yoo laalle egaa tokkoffaa muummichi ministeeraa kun akkuma seerri dhaabichaa yoo jettu waanuma koreedhaan muudamee fi as dhiyaasnu alattuu isaatii waan gochuu danda'u kan qabnedha. Gorsituu isaa fidachuu irraa kaasee jechaadha. Kun waan jabaadha. Kan biraa kanatti tuqxe TPLF ammallee aangoorraa hin fagaanne aangoo hin dhabne waan jettu tokko kaaftee anatti kan natti mul'atu faallaa sanaayyuu kan ta'edha. Deebifteeyyuu aangoo irratti of cimsaa of ijaaraa jirti. Keessaawuu muudama yeroo dhiyoodhaas mul'achaa jiru kana keessatti kan mul'atu gartuu isaa yeroo tokko erga Mallas du'ee booda akka aangoorraa dhiibamuu ta'aa ture. Gartuu isaa raa'ii Mallas jedhan sana tarkaanfachiisu haadha manaa isaarraa jalqabee meeteekitti muudamte warra akkasii deebisanii install gochuutiyyuu mul'achaa jira. Anaafi aangoorraa fagaachuu aangoo dhabuu otoo hin taane deebiftee aangoo cimsachuu walgahii dhiyeenya kana Maqaleetti gaggeeffatan irrattis boodarraa odeeffannoon dhokatee ba'aa jira. Kan isaan mari'atanis kanadha. Kan isaanis immoo irratti hojjechuu murteeffatanis kanadha. Kanaafidha otoo hiwaata akka jiru otoo immoo dhaabni ambireellaa kun Ihaadig
kan isaan seeraan keessatti wal hidhan sun kan namoota aangoo dhorkatu kun fakkeenyaaf muummicha ministeeraa kan aangoo dhorkate kun kan waan hunda koree keessatti hidhee kaa'e kun amma bakka jirutti jijjiiramni ummatichi barbaadu dhufu kaafneetuma dabarraadhaa fi gara dhimma keessatti irratti qophoofnee dabarraa waan haaraan torban kana fi torban darbee argaa keessaa ayyaana gimboota haya booda haaraan tokko kumsa hoogganoonni qondaalonni OPDO toonittiin dubbachaa turan tokko jijjiiranii isa durii uummata dhaadessuu uummata faarsuu waa'ee walta'iinsaa waa'ee jaalalaa faarsan sana amma arraba irratti xiyyeeffatan dheekkamsa dammaquu kan ibsu keessaa haasaa bolammaanii ayyaana sana irratti Adaamaatti dubbatee fi isa duras immoo Dambidollootti muummicha ministeeraa wajjin waliin ta'anii keessaa muummichi ministeerichaa waan akkasii argaa irraa maal jedheettiin deebinu karaa adda addaa ka'eera kun jechoota haasaa sana keessatti dhaga'amaa turanii hunda isaanii karaa garaagaraatiin kaka'ee namni walii dabarsee wal jijjiiree irratti dubbateera. Amma sababa isaarratti akka dubbannu barbaada. Maaltu kana fide? Maaltu yoo OPDO dheekkamsiisu jalqabsiise? Maaltu yaaddeesse? Maaltu cinqeesti fakkaata? Kun baay'ee gaaffii gaariidha Tasfaayee. Tokko lama sadii jedhanii beekuun nama dhibaa. Garuu tilmaamuudhaaf kan nu ta'anii haalonni adda addaa dhalataniiru. OPDO'n jijjiirama nan fida jedhu kana akka dura buutuutti pioneer dhaabota arfan sana keessaa jijjiirama kanaa fi ani isa duraati ofiin jedhee waan kana geggeessaa mul'ata adeemuun isaa immoo mul'ata. Amma jijjiirama kana keessatti maal jijjiirama jechuun waa hundumaa caalaa mormitoota qabaachuu jechuutti geggeessaa dhufa. Kun beekamaadha. Dimokiraasii keessatti yookaan immoo sirna ammayyaanu keessa jiraannu kana keessatti jijjiiramna qofaadhuma paartiin tokkichi taa'ee fidu akka hin jirre beekamaadha jechuudha. Maaltu ta'a dhiibbaan uummata Oromoo irraa uummata biyyattii irraati akka dirreen siyaasaa sun banamuu fi isaanirra jira. Kana bira darbees immoo jijjiiramumti mataan isaayyuu waan akkasii waan akeekuu fi warroota waayila godhanna jedhanii yaadanii biyyoota gurguddoo ennaa jijjiirama akkasii fiduuf yaallannaa isaan jedhanii inni jalqabaadha tarkaanfiin jalqabaadha namoota biyya sanaaf yaadanii kan immoo akkasii yaadanirraa adda ta'e obbiratti qabaachuun dirqiidha jedhaniitu gorsu. Kanaafi mooraan sun banamaa dhufuusaa arganii natti fakkaatennaan yaadu utuu yaadiin unintended consequence lama kun utuu yaadiin mooraan sun banamee tokkoffaa dura nuyi tarkaanfatoodha waan jedhaniifi dhaabota jiran hundumaa keessa tarkaanfatoodha jedhanii waan yaadaniifi jijjiirama finnadhanii nuyi Oromoo kan ta'e dhufee nu wajjin dorgomuu danda'a. Yaada addaa kan jiru hundumaa nuyi accommodate goonaa jedhanii ennaa namatti himanii namoonni baay'een dhufu jedhanii yaadu. Namni dhufee harka nutti laatee biyya nuyi bulchinu keessa seenee yaada seera nu baafanneen bulee dhufee nu wajjin dorgomu jira jedhanii yaadne. Kanaafi keessumaa dhaabonni tokko tokko ennaa isaan fedhii agarsiisan OPDO'n revert godhe jechuudha. OPDO'n yaadatte yoo ta'e Tasfaayee saayikooloojii gadaantummaadhaan bara dheeraa rakkate inferiority complex kan nu jennu kanaan. Amma kana lammaan dheengadda haasa'e inni guddaansaa inferiority complex irraa madda gadaantummaa irraa madda kan inni jedhu yoo dhageessetta ta'e maal jedha nu warra tuffatamtuu jedha agarteetta nu warra xirooftuu jedha ani kanattiin hin jenne kana isatti jedhe isatu afaan isaatiin jedhe nu warra xirooftuu nu warra uummata biratti tuffatame jedhe. So jarri kuni maaliin rakkataa jiru jechuudha inferiority complexiidhaan bara dheeraa rakkatan jechuudha. Amma isa kana
namatti himuu qaba achi keessaati akkinu itti ba'uuf yaallu kana jedhee himuu qabachaadha. Kanaafi maal gochuu itti jira? Warroota hin gallee biyyatti hojjenne jedhu kana xiqqeessuu qaba. Yoo akkas godhe doominansii isaa tokkoffaa paarlaamaa Oromoo keessatti doominansii isaa agarsiisachaa. Lammaffaa immoo orrumtii bar paarlaamaa sana keessa jiran jiru warri maalumaafuu namoota nutti gashitu yoo naman barbaannu warri jedhan jiru. Yoo galanis waamaan fidanii jedheetu ergaa dabarsaa jira qofa qabaa. Maal jedhe obbo Lammaan? Warri duugaanii biyya alaatti duumannaa galanii biyya isaaniitti akka galan barbaanna biyya isaaniitti galanii utuu hin du'in biyya isaaniitti galan jedha. Maal jechuudha gaa kun? Politikaalii ennaa ibtu kun maal jechuudha? Jarri yoo dhufanis waamaan godhanii yaaddayinaa jedheetu konstituensi isaatti himaa jiracha. Paarlaamaa sanatti yoo dhufanii iyyuu waama tokko kan godhan hin qabanii, humna ittiin qabanii, nuti iyyuu afeeree, nutu bilisa baasa jedhaa bar. Waanummaa na ajaa'ibe immoo tokko kana. Dhaabni ofiifuu bilisa hin qabu jennee nu bara dheeraa falminuuf, uummanni Oromoo bara dheeraa falmuuf, inni deebi'ee warroota qabsoo Oromoo keessatti amma tokko gahee kennan bara jireenya isaanii dabarsan keessumaayyuu maanguddoonni sun lamaan Jaalleencoo fi Jaaldiimaan bara jireenya isaanii qabsoo kana keessatti dabarsan isaaniin hin bilisoomsee nutti hima obbo Lammaan contradictory jechuudha. Maalinni ka Amaarii mammaaku tokko yaadadha. Akka inni sin amanneef waami akka inni nyaanneef immoo ofirraa dhiibisa jedhe indaayamaa xiraawu indaayibalaa dufaawu kan isaan jedhan san akka biyya keessa dimokiraasiin jira fakkaatuufi kottaa jedhan akka isaan immoo namatti ba'anii nama biraa immoo fudhataman arganneefi jarri barii duugaaniiru warra duugayeetti dhufaa jira yaaddayinaa jedheetu namatti hima obbo. Isaanumayyuu natu bilisoomse nuti qabsoo keenya bilisoomse qabsoo irra xirooftu qabsoo irra ajooftuutu bilisoomse jedhee nutti hima obbo Lammaan jechuudha. Kuni tokko psychology of inferiority irraa dhufa kuni rakkina kanarraa dhufa jechuudha. Inni kaanii kan inni dubbate keessa isa Lammaa duriin fakkaatu. Lammaan durii maal nutti himaa ture dhiyoo kana keessa qabsoon Oromoo karaa ta'uusaa dhaabbonni Oromoo laga keessatti rakkataa jiran dhimma Oromoof jedhanii rakkachuu isaanii nutti hima. Amma maal godhee nutti hima? Amma isaaniin iyyuu dhadhaboo godhee nutti himachaa. Bari waanni Oromoon baruu qabu tasfaaye. Waanni nu akka sabaatti baruu qabnu. Jarri inni reeffi isaanii biyyatti galuu mannaa galan jedhu kuni. Warra reeffi isaanii biyyatti galemmee nama 3 nama 4 sitti hima. Warra isaan Lammaanfaa Abiyyifaa securityidhaan wayyaanee wajjin ta'anii biyya alaatti ittisanii biyya alaatti du'anii warri biyyatti galanii reeffi isaanii. Reeffi biyyatti gale kan eenyuuti? Kan Jaarraa Abbaa Gadaati. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo kan jalqaba ittanee mixiixatee dhale. Qabsoo reeffi biyyatti gale kan eenyuuti? Kan Waaqoo Guutuuti. Fincila Oromoonni bilisummaa isaaf godhu 1960moota keessa warroota itti cichee dhaabedha. Reeffi biyyatti gale kan eenyuuti? Yookaan immoo kan hin galiin hafe kan eenyuuti? Kan Siisaa Ibsaati. Qabsaa'aa Oromoo. Reeffi biyyatti gale kan eenyuuti? Kan Ida'oo Booruuti. Dikshineerii Oromoo. Isaan kana eenyuuti diidatti akka isaan du'an godhe. Obbo Lammaan agartee ennaa dhumaa sooftu qofaa mini akka wannu sanaa ta'u sitti nyuu ennaa dubbattu agartee beekamuudhaaf beekamtii argachuudhaaf coercive kan jedhan kana coercive language jedha politikaa keessatti maa jechuudha kiliptookiraatota warri waan akkasii dhimma ba'a maal godhu namatti fakkeessanii namni itti fakkaatee afaan damma namatti dubbatanii karaa biraa immoo waan barbaadamu sana hojiirra oolchuu irratti danqaraa uumuu jechuudha. Warri isaan biyyatti hin galiin hafanii diidatti du'an isaan jedhanii itti fakkaran kuni warroota qabsoo Oromoo gadhaabedha. Warroota Oromoo badiirraa ittisedha.
isaan kanaaf kabajaatti ta'a malee akka isaan waan agartee reeffi isaanii fe'amee galuutti inni dhiyeesse suni karaa mini yoo egaa amma rakkoo guddaayyuu fideera waan lammaa kun. Lammaa isa kan beekna inni sin jedhu lammaa isa dura tokkummaa Oromoof dubbataa ture sana immoo lammaa isa amma kana rakkina gadaantummaarraa inferioritiirraa rakkataa jirudha kan lammaa isa kan lammaa nama fuula lama ta'eera jecha. Utuu kana hin dubbatiin dura yaadatte yoo ta'e obbo Lammaanii agartee aggressive behaviorii kana agartee kookkaa ta'uu kana leenca ta'uu kana agartee qeeransa ta'anii namatti as bahuu kana utuu fidiin dura Dambidolloo dhaqani. Dambidolloo innaa dhaqanii seetingii godhaa jiru isaan lafa agartee tolfataa jiru jecha. Yeroo achi dhaqanitti wantoonni isaan haasa'an hundumti isaanii waan jarri kun galuuf deeman keessumaayyuu agartee ODF biyyatti galuudhaan waan isaan deeman lafa jala qopheessaa turan jechuudha. Minimize godhaa dubbatan. Abalulleen galuuf deema jedhan maqaa dha'anii. Abalus hin dhufaa, leencoon tokkos ni dhufaa, diimaanis ni dhufaa, xiqqeessanii haasa'an jechuudha. Waan ajaa'ibatti ta'u namicha waggaa meeqa darbatanii achi godoo keessatti gatanii lagaasoodhaan dhaqanii luqqifatanii akka waan agartee qabsoo Oromoof kabajaa qabanii. Namoota Oromoo dadhabeef kabajaa qabanii biyyuma sana konyaama sana kutaama sana riijinii sana sossobuudhaaf qophaa'anii dhaqaniitu kana agarsiisan jechuudha. Isa kanaaf kan inni irra deddeebi'ee kun amala kiriptookiraasummaatiin nani jedhu. Amalli akkasii kun amma biyyoota baay'ee keessatti mul'ataa jira. Amala kanaan kan sirriitti beekamu warra akka Raashiyaa fa'i amma Puutiin fa'a dhimmoota namatti fakkeessanii paaworii akkasii namatti agarsiisanii nama biratti jaalala argatanii garuu immoo hojiidhaan immoo dimokiraasummaarraa walqixxummaarraa namuu agartee dirree walqixxee qabaachuurraa ittisu jecha. Kanaafuu toshanii lafa jala kan isaa hojjechuun yaaddoo ofiif qabanidha. Yaaddoo maltii paartii keessatti maltii paartiin Oromoo yoo dhalate paartileen Oromoo yoo baay'atanii kan isaan morku yoo jiraate maali argumentiin keenya jechuu isaaniiti. Agartee argumentiin keenya amma kana jettamini ammaa boodayyuu kana caalaa deema. Kana caalaa warroota qabsoo keessa turan salphisuutti deemuu hin danda'amu. Baqattanii turtanii iyyuu ganaa jedhu. Warra baqatanii sin gashe iyyuu ganaa jedha. Wantoota akkasii fudhatu jechuudha. Maaliifi kanaan nama biraa fudhatama arganna jedhanii waan yaadaniif dhimmoota akkasitti dhimma bahuu irraatti udduduu bandeeban jechuudha. Kanaaf agartee amalli obbo Lammaan agarsiise. At the same time actually Prime Minister suniyyuu sanuma agarsiise agartee gaaffii ennaa namni mucaan dargaggeessi Dambidolloo isa gaafate gaaffii warqee gaafate fakkeenyaaf gaaffii dimokiraasii gaaffii warqee gaafate. Deebiinuma sirnaa deebisuu mannaati kitaaba biteensiif ergaa dubbisi jedhu. Kun amaloota maaliiti? Maal agarsiisu? What are they indicating? Behavior isaanii booriif maal agarsiisaa jiru? Jarri kun maali waan isaan agarsiisaa jiran jennee yaaduun nutti jira jechuudha. Agartee yaaddoon ofirratti amantii jira, yaaddoon dhaaba isaanii irratti amantii jira, yaaddoon uummata isaanii irratti amantii jira jechaadha. Yaaddoo kanatti akka isaanii agartee namatti himanii paarlaamaa isaaniitti himanii nurratti amanaa nuyi jaboodhaati. Akka isaan jedhan kan isaan gochiise kanaaf kan isaan nama xiqqeessani. Kanaaf kan isaanii gadi ba'anii abalutuun du'iin biyyatti gashine reeffi isaa dhufuu mannaati haa dhufu. Kun eegataraa maal godha jettaniiti yoo dhufes jedhanii kan isaan dubbataniif kanaaf natti fakkaata. Isa waa'ee Dambidolloo na yaadachiifte obbo Lammaa moo Dooktor Abiy mataa isaati sabboonummaan Oromoo daangaa darbee Oromummaa xiqqeessaa jira jedhe. Wanti Dambidollootti inni mataan isaa jedhe sun garuu sanuma kan agarsiisudha. Waan hin dheekkamsuuniif dallansuun poolitikaa isaanii daangaa darbee safuu Oromoo sana kan irraanfachiiseen ta'e
dhugaa dubbachuu fi nama akka obbo Leencootiif nama akka Dooktar Diimaatiin namni akka biyyi inni faan isa faa jechuun isaatu nama qaanessa sadaggeeffatu hin qaanessa akkamitti akka afaan jabaatiin beeku jarri kun warra abbaasaas ta'uu danda'anu keessaa immoo karaa qabsootiin abbootii qabsootu dhugaa dubbachuudhaaf jarri kun yoomiyyuu haaluun danda'amu har'a waan fedhes ta'u karaa gara biraa qabatanii karaa itti fakkaatiin adeeman malee warra abbootii qabsoo keessaa warra irraanfatamneedha. Nama ka'ee gaafii gaafataa ture yaada kennaa ture sana immoo dhugaa dubbachuuf an bilchina nama sana akka inni dubbata adeemeen argaa ture daran as ba'aa adeemaa ture bilchini nama sana isa Dooktar Abiy dhumarratti kitaaban sii kennaa yoo sii ka'u na dubbis jedhee tariigaa kitaaba Abiyyoota Dimookiraasii isa inni Barakat Samuun Kunfaanii babarreessan ta'a ammallee Abiyyoota Dimookiraasiin fudhannee jechuun isaa ta'a waa'ee inferiority complex ati kaafte kananii waan yaadachiise jarri kun warra hoogganoota OPDO kun warra hoogganoota Hawaatiin waan neglected ta'anis fakkaataami dhimmoota jajjaboo kanarratti fakkeenyaaf muummichi ministeeraa kun gaafa aangoo fudhatee dubbii muudamaa sana keessatti yommuu dubbatu mormitoota simatanii wajjin hojjechuu isa jedhe irratti yaalaminim qidma huneetaa jedhe walaa isa warra qabsoo hidhannootti jiranu warra qabsoo karaa nagaatti jiranu addan baasuu haal duree tokko malee jedhe warri Hiwaat garuu amma yeroo warra ODF wajjiniin walta'iinsa uumanii sana dhiisanii preconditionii gurguddaa lama haal duree gurguddaa lama ka'aniiti akka Dooktar Bayyaan irraa dhageenyetti OMN irratti tokkoffaa qabsoo karaa nagaa kan hidhannoo hin qabne jechuudha lammaffaa immoo heera biyyattii akka jirutti fudhachuu kan jedhu heera biyyattii maali inni kun gaafii guddaadha rakkoon guddaan kan dhufe isa keessatti waraqata irratti tun taane akkanitti hojiirra oolaa jiru irratti sun sana kanaafuu kompleksitii sun gama sanaanis jira gama mormitoota jaarmolii qabsoo bilisummaa Oromoo qofaan miti sana booda sammallee haruma amma kaleessa ammallee gaddaatu kan argaa jirrus kana tariin kaafna ta'a waa'ee aanga'oota muuduu kana irrattis waan ta'aa jiru warri Hiwaat ammalleetu Abiyyiinis ta'e warra kaan hin mari'atini seeruma dhaaba sana irratti hundaa'anii waan isaan jijjiirama reshuffling godhamaa jiru kana xiqqoo ishee kanuma obbo Lammaafaa bira turre dabarraa waa'ee hidhamtoota hiikuutu dubbatama keessaa ayyaana OPDO sana ayyaana Gimbootaa sana irratti hidhamtoota 40,000 hidhaadhaa baafne gaafiin koonni guddaan tokkoffaa kumsa mootummoonni naannoo hidhamtoota poolitikaa qabu kana duras gaafadheera kana jedhuu fi kan Oromoon gaafachaa ture iyyaa ture Oromoota Oromummaa isaaniitiin hidhaman Oromoota ilaalcha poolitikaa fi jannoo poolitikaa isaaniitiin hidhaman nuu hiikaadha so 40,000 kun eessaa dhufe mootummaan naannoo hidhamtoota poolitikaa qaba yoo mana hidhaana naannoo keessa 40,000 jiraatan yeroo kan gaamma hiikaman waliigala biyyattii keessa oomeeqa jiru taa'e Oromoon bakka hundatti hidhamee jira kan akkamitti ilaalta gaafii uummatichaa kan deebisuudha moo kun yakkamtootuma gara biraa hattuus isa lubbuu baasee sii kanitiyyuu kana lakkaataa jiru. Kuni tokkoffaa amanuunsaa yoo nama dhibaana 40,000 eegnee jedhani 40,000 qabuuf hin qabanii isaaniiyyuu ani Oromoo xiqqeessaniidhaan jechuu koomini 40,000 kana agartee nambarii manni obbo Lammaan barbaade nutti himuu barbaade moo agartee qaama bilisa ta'een hidhamtoonni lakkoofsi kun beekamaadha ni jedhu gaaffii tokko. An akkanatti fakkaatutti ka ammasii kana yoo qabu ta'e biyyuma guutuu hidhaniiru jecha biyya guutuu qe'ee guutuu hidhaa turan jechuudha. Anutuun obbo Lammaa ta'e kan akka jabinaatti hin himadhu. Ganda inni bulchu isteeta inni bulchutu mana hidhaa keessa jira jechuudha.
Kanaafi nama ofumaa karaarraa deemu nama bilisa ta'e nama agartee ilaalcha bilisa qabu hidhaatti naqanii waan ulee qabaniif waan qawwee qabaniif hidhaadhaa baasanii yaa Oromoo warra hidhaatti naqne sana hidhaadhaa baafnee irraa harkanuudhaa yookaan immoo nurratti amantii qabaadhaa jechuuni agartee hubannoo keenya irratti intelektii uummata Oromoo xiqqeessanii ilaaluu wajjin wal gitachaa. Gaafiin inni jalqaba ka'u maaliif hidhamaniidha kun hundumtuu. Agartee lammiin tokko maaliif hidhameen lammiin ammas ga'u maaf hidhameedha. Dhugaadha yeroo baay'ee dubbanneera. Mootummaan Addawaawayii addatti uummata Oromoo diineffateera. Kuni obbo Lammaan jedhee dhiisees faaktiin kun istoorikaalii lafa jirachaa. Bara mootummaa wayyaanee keessa amma uummata Oromoo kan hidhame hin jiru. Uummata Oromootti aanee kan hidhame yoo jiraate uummata Amaaraati. Innuu dhiyoo kana keessa dhufe. Uummanni Oromoo gaafa isaan chaarterarraa jalqabeetu hidhamaa dhabamaa du'a. Agartee biyyi qaaniin guddaan mootummaan kun addatti irraan ga'e biyya Oromooti. Biyya kana eenyu bulcha? Biyya kana keessatti eenyu sadarkaa adda addaatti bulchaa ta'a ture? Obbo Lammaa fa'i. Gaafatama qabochaadha. Gaafatama kana jalaa baqachuu hin danda'an. Tokko lammaffaa waan dambidooloo natti kaafte. Abiyyi maal jedhe? Beegii keessa kobbar keessa miilaan adeemaa ture jechuudha. Inni eenyu ture jechuudha? Igrenyaa wayyaanee ture jechuudha. Igrenyaa wayyaanee. Warroota adeemanii manaa nama qabanii hidhaa nama kaa'an. Yeroo sana 1992 yeroo inni biyya ture sanadha kan nuyi beektota keenya jagnoota keenya qabsaa'ota keenya hedduu zoonii sanatti dhabne. Agartee arra biyyattiin gala jedhanii warri ijoolleen OPDO biyya alaa kana keessaa faaktii kana manipuleet godhanii jiru. No, biyyatti galuun mirga hunduma keenyaati. Garuu faaktiin faaktiidha. Gaafas 1992 namoota akka Nagaasaa Kumsaa kan nu dhabne. Qabsaa'aa sabaa. Yeroo sana keessa kan akka Guutuu Caalii kan nu dhabne zoonii sana keessatti. Hedduu dhabne. Kan akka Dagaagaa Baayisaa fa'aa zoonuma sana keessa isaanis naqamte yoo ta'u malee. Hedduu dhabne zoonii sana keessatti. Isaan kuni ejentii lafarra turan jechuudha. Kanaaf jarri kuni gaafatamni seenaa akka isaan irra jiru beeku. Agartee kanaaf inni kan yeroo baay'ee naan dubbadhu agartee OPDO apologists warri nu jennu warri biyya alaa jiran amma immoo biyyumatti galuu dhaaba isaanii akka injifannootti warri ilaalanii agartee kan OPDO jedhu warri jajaa oolan jiru. No, dhugaan dhugaadha, sobni soba. Kanaaf yeroo sanayyuu balaa kana Oromoodhaan warra gahaa turan jechuudha. Isaan kun warra achi keessa guddatedha. Kanaaf yeroo hundumaa kuni ba'aadha isaaniif agartee baagejiidha baadhatanii deemu jecha inni kun isan dura dubbadhe sanatti dhaqeedha jechuudha ofirratti amantii dhabu sirni haaraan yoo dhufe agartee hidhamaa kana hundumaaf du'a kana hundumaaf dhabamuu kana hundumaaf gaafatamni guyyaa tokko seenaadhaanis ta'u seeraaniin jiraata kan jedhu irraa madda jecha inni isaan dheekkamaniif kun kanaafi. Inni isaanii agartee amma biyyi guutuun amma barattoota isaanii ta'an lekchararii ta'an jarri kun lamaan. Jarri kun barsiisota ta'an malee liidarsoota miti amma inni isaan barsiisaniif kun mataan namaa kana hundumaa akka irraanfatee ammallee mootummaa kee jala bullaa akka namni jedhuuf lakki. Kan godhan qabu isa godhamanii fi seeraan itti gaafatamu. Isa kaleessaaf immoo arra jijjiirama dhugaa fiduuf barbaadu taanaan hayyee asseeyyoo itti fufnaa jijjiiramni sun itti hafuuf. Gara gaaffii keetiitti dhufuudhaaf irra naa deebitamee gaaffii kee. Kun 40 kun eessaa dhufeedha. Meesheedhaan iyyuu walitti qabnee immoo isumayyuu mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma furtamanii kee jedhee sana walitti qabnee mootummaan federaalaa immoo maaliif loosee hiikasitti fakkaata jechuudha. Kana Oromoon al tokkicha akka gadhiifamu kan ilaalcha poolitikaatti hidhaman jedhee iyyaa ture. Ammayyuu immoo inni Oromoon iyyaa fi ture hiikameera. Ammayyuu ilmaan Oromoo kan barmee qamayaatti gidiran hin jiranu. Waan nu arginu namoota murtaa'e hiikaa jiru yerootti hiikaa jiru. Inniyyuu
yoo agartee biyyi gara ol danda'uutti ce'a jedhanii kan amanante yoo warra siyaasaa hundumaa fi dhiifamni ta'eera jedhanii kan namatti himante yoo noo agartee reconciliation if transition itti ce'uudhaa fi aggaamna jedhanii yaadu yoo ta'e maaliif takkaatti namoota kana hundumaa hidhaadhaa hin hiikne ni jedhu gaaffiidha. Biyyoota baay'ee keessatti hidhamtoonni siyaasaa innaa hiikaman takkaadhuma hiikamu. Waan ati irraa jalaaniif tun qabdu jechuudha. Maal godhan jechuudha waan inni Mallas jedhe ammayyuu hojjeta jechuudha. Managed democracy. Agartee xinnoo ishee ammas kutanii namaa laatu jechaadha. Kutanii ilaalu. Namni ammam react godha ammattiin ulaanne sanatti. Abaluun baafna abaluu kun yoo gadi ba'es waamaanuun godhu isa ilkaan hin qabne gadi baasu jecha isammoo murataadha jedhanii yaadani isammoo hidhaa keessatti ittisu ijoollee baay'ee jiran kana fakkeenyaaf kan hidhaa keessatti isaan calmadanii ittisanii eeganii jiran jechuudha kuni loojikii hin qabu jechuudha maaliif agartee guyyaatti amma ishee kanaa tokko lamaan hiikaa turan hidhamtoonni siyaasaa hidhamtoota siyaasaati. Fedhu Gimboo Sabaatti haa ta'u, fedhu Abaawoo haa ta'u, fedhu warra Sidaamaa haa ta'u, fedhu warra Sumaalee haa ta'u, fedhu warra Gaambeellaa haa ta'u, hidhamnaa siyaasaa hidhama siyaasaatti takkaatti ba'uu qaba. Kuni waan isaan kana godhaniif kun maal agarsiisa jechaadha. Jarri jijjiiramaa fi murannoo hin qabanii. Agartee jarri waan isaan barbaadanii agartee eekamsuu uummataa kana qorrisiisuudha malee jijjiirama dhugaadhaaf murannoo akka isaan hin qabne agarsiisa. Sodaan isaan keessa akka inni jiru agarsiisa. Sodaarraa akka isaan bilisan ta'in agarsiisa jechuudha. Sagalee uummataatti namanne. Akka uummanni isaan hin jaallanne hin beeku. Akka uummata biratti fudhatama hin qabne hin beeku. Kanaaf suuta inni isaan godhan kuni ammallee yeroo bitannaa ammallee immoo guyyaatti dabalachuudha malee waan agartee siyaasa biyya addunyaa irrattis beekame mini bakkoota baay'eedhaa ta'eera Angoolaan akkasitti hiikeera waan haaraa mini Moozaambiik akkasitti hiikeera waan haaraa mini takkaadhumatti hiikaman Afrikuma keessaa iyyuu siin jechuuf siin jedhe biyyoota baay'eedha. Kanaaf waan isaan tokkoon hiikaniif kun nuuf hin galu. Waan isaan walakkaa diineeffataniif kun nuuf hin galu. Waan isaan walakkaa firoonfataniif kun nuuf hin galu. Amma kanammoo orma waraana hoogganuyyuu hiikanii wajjiin mana masaraa keessa taa'u. Ijoollee Oromoo garuu waraanni harkatti hin argamin immoo hidhaa keessatti dararaa jiru. Ammallee mootummaan obbo Lammaa fi mootummaan obbo Abiy Oromoo bilisa hin goone. Kanaaf isa jalqabaa akka biyyuma sana keessatti iyyuu Oromoon mirga qabaachuu irratti hojjechuu qabu. Isa kaan booda nama arrabsuu danda'u isa jalqabaa kana irratti hojjechuu qabu jedhee yaadani. Arrabni hedduutu jira jechoonni harraba gadi hin taanes hedduu jiru ibsa isaan kennan keessatti fakkeenyaaf warra Tigrootaa fuuldura taa'ee Dooktar Abiy Handaargaachoo Tsigee hidhamuu isaatiin doolaaraa miliyoona meeqa dhabne kanaafuu karaa biraatiin indirectly kanaafuu saayikuu qabna akkuma jedhamu hiikee egaa inni doolaara isaaniin dhabsiifne ni kamu jechaadha dubbiin guddaati immoo kaaftes dhugumattuu immoo loosanii kun sababni isaanii guddaan tokko ammayyuu ofirratti amantaa dhabuudha kan jedhudha garuu mala kaleessa moodeen gaddallee naga abbaaf ilma waliin hidhaman tokko ni ilmaa beekamaadha yuuti liigii dargaggoota of koo keessaa darajjeedha maqaan abbaa maal laata abbaadhaaf ilma faagaa maatii tokko keessaa obbo Lammaan immoo kan jedhe dubbatu maatii meeqa gammachiifne hidhamtoota kana gadhiisuudhaan jedhe erga daameejii irreparable ta'e qaqqabsiiftee booda amma jara kana abbaa filmoolii hidhamee eessa jira maatiin isaanii haala akkamitti argama itti yaadda kun egaa yoo duubatti deebinee ilaalle maqaasiin nam tokko faatiyyuu yeroo hidhamina hojii hidhame injiinaraa isa qofatu hojii qaba haati mana hojiin qabu ijoollee lama qabu garuu kan mana barnootaa jiran
ilaali waan maatii kanarra ga'u maddi galii tokkichi cite maddi galii tokkoon cite kan maatii sana ittiin jiraachisan ijoolleen mana barnootaan kun addaan kutti immoo itti bufti eessa jiraatu irraa kaase mana keessa jiraatan irraa kaase waan akkasii kan Oromoo irra ga'aa ture maatii kumoota meeqa badin akkasii erga qabe booda hiikunu maal maali qabaata dur maaliif hidhaman badii malee yakka malee yakkamaan immoo adabamuu qaba gaafi kun guddaan tokko kumni 40 kuni yakkamaa ta'e adabbii isaa bitachuu qaba Oromoon kan inni gaafates kana miti warra Oromummaa isaaniitiin hidhaman warra ilaalcha politikaa irraa kan ka'e hidhamanidha malee isa lubbuu baase hattuu nuyi kan jenne waan mootummaan naannoo Oromiyaa hidhamtoota 40 ragaa isaa yoo dhiyeessanii dubbachuu isa Oromoon gaafachaa jiru gaafachaa ture wajjin wal simatanatti fakkaatu gara waan atama jettee irratti tasfaa'e waan ni beekamu itti jiru namni tokkoyyuu namni yakka hojjete hiikamu namni jedhan jiru waan nu gaafanniyyuu namni hundumtuu seera jala buluudha seerri immoo isinirraa yaa jalqabee gaddeebisee hojjetuudha yakkamaan hundumti isaayyuu seera ilaalamuu qaba seeraan adabamuu qaba garuu namni akkati siyaasa ilaaltutti ni ilaalle yakkamaa miti ilaalcha keerraati adda qaba malee yakkamaa miti yakkamaan eenyu sittimu yakkamaan horii uummataatu yakkamaan malaammaltoota yakkamtoonni orra dantaa mataa isaaniif jedhanii nama hidhanii nama ajjeesan isaan kana yakkamtoonni biyyi keenya yakkamtoota mootummaa jala jiraatti kan state terrorism jennu kana orroota goolii mootummaa goolii uummata irratti kaasu jala jiraatti biyyi keenya kanaaf silaa utuu yakki jiraate inni jalqabaa isaan irraati ofirraa ilaalu jechaadha tokko jedhinaa qaba lammaffaa inni obbo Lammaanii fi Dr. Abiy jedhan yeroo baay'ee qoosu waan uummata Oromootti dambidooloo dhaqee Dr. Abiy maal jedhe kolfaa jedhe isin aadaan keessan kolfaadha hin kofaltuuti qasaa kolfaa jedhe laftiin itti jedhe suni lafa waraanni wayyaanee ilma ajjeesee haadhaan irra taa'e jedhedha qee kanatti kolfagaa ani warra kolfu sanatu na ajaa'ibe Dr. Amin kan na ajaa'ibe Dr. Abiy miti warri kolfu suni maaliif namni tokko dambidooloo keessaa dhibe lakkiinoo mucaa ajjeeftanii irra nu keessanii akkatti kofallu hin qabnu maaf hin jennu lakkiinoo isinoo beekaa keenya hedduu fixxanii abaluun jedhee maaf ittiin dubbanne namni boo'aa jiru attamitti kolfa saba boo'aa jiru kolfaa jedheennaani hangi tokko hidhii gargar harkisee jechuudha kolfuuf yaale waan nama kofalchiisu miti kanaaf qoosaan akkasii yeroo sana duwwaaf gargaara politikaalii ennaa analyzed ta'u balaa baay'ee fidee dhufa tokkos immoo dhaggeeffadhu Jijjigaa dhaqeetu dooktarumti kun maal jedhe abdiileedhaani pirezidaantii Oromootii jedhee itti baacoon kun maal jechuudha namicha qee guutuu qawweedhaan ficcisiise dhiiga obbolaan keenyaa dhangala'aa jiru jesti akkuma naa rukkutaa yeroo sanaaf akkuma wayitti naa dha'a jedheetu namicha kana namicha diinummaatti Oromoo ramadee Oromoodhaan balleessaa jiru akkamittiin kanaani deemee dhaabadhaa fi pirezidaantii Oromoodhaa fi namoota baay'eef qalbii fakkaachuu danda'a kun namoota baay'eedhaaf qalbii fakkaachuu danda'a kun qalbii miti kun dubbiidha kun ibsa addaa isa barbaachisa jechaadha qoosaa akkasii dhiisuu qabani qoosaan akkasiin hojjetu yeroodhaaf harka walitti si rukuchisiisuu danda'a bulee oolee garuu historical ta'a fakkeenyaaf yoo inni achi gincitti yookaan immoo gudaritti gadi bu'ee
abbaa filma wajjin ajjeesan obbolaa lamaan wajjin aseen kolfaa isin aadaa kolfaa qabduuti gadaan kolfa qabaa kolfaa yoo jedhe kun maal jedhama maalitti hiikama kun politikaal hiikoo qaba jechuudha. Kanaaf obbolaan keenya kun isaan obbolaadha nu akka obbolaatti isaan ilaalla. Akka rukunnaa qofaadhaaf waa dubbachuu irraa of eeggachuu qabu. Akka rukuchifachuu hin dandeessa akka garaa kee dubbatte inni iyyuu jedheem lammaan xiqqoo ishee waa dubbiftee dhuftee waa sooftee akka garaa kee eeyyee akka rukuchisuu hin dandeessa. Garuu dhiiga Oromoo irratti akka rukuchisuu hin dandeessu. Baay'ee rakkisaadha. Achi sin buutu jechaan arruma rukuchiifte malee boor deebisee si waraana. Kana akkasitti ni ilaalan karaa gama kooti. Waa'ee abdiillee wanti ta'aa jiru dhugaa dubbachuuf isa dubbatamee dhumu miti garuu waan obbolammaan jedheef waan ta'aa jiru amma tokko warra hanga yoonaatti baqatee biyyaa ba'e karaa tokko tokko haala daabbootiin walitti qabaniyyuu arrabsuun hin jira ture garuu amma abdiilleette kana kaleessa dheengara sorban darbe baatilee darban kana keessa naannoo Mooyaaleetti qawweedhaan nama ummatoota nagaa ta'anii jiran ajjeesanii sababa kanaatiin inni lubbuu isaa baafachuudhaaf gaa kumoota meeqa akka Keeniyaatti gadi baqatan beenna kun maaliif ta'e as garagalanii kan ittisuun illee dhaban kan birmatuuf illee dhaban egaa tarkaanfiin dura haala akkasii keessatti lubbuu baafachuudha. Lubbu baafatan jadi kun bara eegere yookaan warra daabboodhaaf yaa'ee jedhamu nuuni mataan keenya ati ani waan salphaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu caffee Oromiyaa tokko ifatti bilbilee maqaa isaa himuun nan danda'u barbaachise amma anatu dhufee adda kee keessa raasaa sii kaa'amnaan jedhe kanaan duras kana kaaseera dubbii kana haala akkasiiti kan dhibeen ofiiru baase sababa waraqataa iskiriptoo walitti finneef jecha warra mootummaa irratti kaka'u uummata kaasanii himannaa adabbii du'aa baatu nu himatan isa yommuu inni himatan miidiyaalee to'atan hunda irratti kana himanii firoottan keenyatti abbaa kootti haadha kootti warra haala akkasiitiin baay'ee warra daabboo faadheen warra obbolammaan baay'ee dhugaa nama gaddisiisa. Ani kanaafaniyyuu maali dheekkamsuun kun arraba darbuun kun eessaa dhufeessa dhukaafne gada deebi'uu gaarii mootti kennee ta'ettaagaa ammallee fiilingiin gadaantummaa keessaa ba'uu diduu isaati ammallee ofirratti abdii dhabuudha karaa poolitikaa kanaan jechaadha. Mee gara xumuraattuu adeemnu egaa waa hedduu jijjiirama jedhamu kana faana bu'ee waa hedduu argaa irraa keessaa warri biyya hambaa kun biyyatti deddeebi'u kanneen isaanii honestly genuinely waa goonaa dhumaanii kanneen isaanii immoo akkuma dura wal beekanuun immoo kan dachaa jirantu jiru garuu mee waan guddaa as dhiyootee eegnu tokko filmaata kana egaa bakka wanti hundumtuu irratti mul'achuu danda'u maal eegda kumsa mormitoota warra duraan biyya keessa tures warra magaalaa jiru kanas dabaliiti neecharii uumama wayyaanes waan sila kakaafne hunda isaa inferiority complexiin kun bakka hundattuu apply godha opiiduu duwwaa miti maal eegdame kanammoo gaafii uummataa wajjin wal bira qabne yoo laalle amma miti jura qee bakka ga'uudhaaf adeema maal sitti mul'ata? Amma kana badaa ifaamini dukkana ammayyuu kan inni eegu silaa utuu ta'e jedhee kan inni yaadu kan inni naawwu jijjiira. Utuu isatti nuuf himee kan isaan daabboodhaan nama rabsan kana akkuma samma dibbatti. Irra guddaan biyya alaa jiru waatuu dubbattee ta'ee deemuun hin barbaachisu akka itti jiraatu dhabee biyya isaatii ba'e. Carraa lamatti jira tasfaayi. Yookaan baatee biyya ormaa teessee mataa keetii bultee saba keetiin amma dandeesse gargaaru yookaan immoo of gurgurtee opiidiyoo taatee biyya keessa jiraachuudha kan ture. Isaan sana fudhatani. Warri amma kanaan nu arrabsan suni of ta'uu dhabanii isaan ta'anii isaan wajjin jiraachuu filatan.
nummoo OPDO ta'uun araamuudha jennee biyyaa baane. Araamuu jechuun maal jechuudha? Fira wajjin ciisuu jechuudha. Gadi galoo ta'uu jechuudha. Fira irratti hojjechuu jechuudha. Yeroo sanatti yaadatte yoo ta'e maal godhaa turani OPDO kan nu qabaa oolu akkuma jette kan nu ari'aa oolu Tigree caalaa OPDOdha. TPLF caalaa OPDOdha. Hojii sana hojjennu onnee biyyaa baane obbo Lammaan fa'aa kana beekuu qabu. The two choices yookaan akka isaanii mataa keenya gannee darbannee dhiifnee oromummaa keenya dhiifnee ajaja alagaa fudhannee alagaa jala buluu akkasiin biyya jiraachuu jechuudha. Alagaadhaan masruufamnee alagaadhaan nuu kennamee alagaan nu nyaachisee alagaadhaaf hojjechuu tokko yookaan immoo bakka jiru jiraannee bakka itti baqannee saba keenyaaf sammuu qulqulluudhaan amma dandeenye hojjechuudha. Gariin keenya isa booda kanaa filanne isaan immoo isa duraa filatan. Eenyutu irra wayyaadhaa uummata Oromoodhaaf dhiifna ennaa yeroon isaa dhufe. Uummanni Oromoo haayiloo yookaan isa biyyaatti hafetti gaariidha isa hidhee isa gidirse yookaan isatti gaariidha yookaan immoo isa dhiisee baqatetu gaariidha. Kanarratti ammoo wal loluun hin barbaachisu. Aangawoonni OPDO kun ennaa waa dhufanii daddarbatanii of eeggachuu qabu. Sareen madaa qabdu akka garaa isheen duttuu jedha Oromoon. Ennaa duutan of eeggachuu qabu maaltu nurra jira jedhanii ilaaluu qabu. Kaleessan dhalanne nuyi siyaasa isaanii ilaalleetu keessaa dhufne beenna jechaadha waan inni hubanna jechaadha. Nukan arra biyya faranjiitti dhalanne nuyi biyya keenya keessaa dhufne siyaasa biyya keenyaa beekna. OPDO'n eenyu akka ta'e beekna, TPLF eenyu akka ta'e beekna, security'n isaanii maal akka ta'e beekna, waraanni isaanii maal akka inni ta'e beekna, dinagdeen isaanii eenyuun akka qabatame beekna. Kanumatu beennu transitioning jiraachuu qaban biyyi keenya gara tasgabiitti deebuudhaaf sabni keenya deebee ijaaramuudhaaf transitioning jiraachuu qaban jennee kan nuyi itti amannuufi kana wallaallee miti. Kanaaf OPDO'n eekamaa arrabsaa xiqqeessaa transitionii fiduu hin danda'u. Kana abadan kana keessaa bahuu qabu jechuudha. Isa kana asirratti hin deema. Maaltu sitti mul'ata kan jedhu. Otoo sanatti waan ati kaaftetu waan yaadachiise anas waan guddaa obbo Lammaanis hoogganoonni OPDO warri kaanis dagataniif dagataa jiran wanni guddaan tokko haaluma har'a arginu kana. Dhaabni akka OPDO hafuura horattee dubbachuun hoogganoonni OPDO kanuma takka obbo Lammaa afaan kana akka Abbii Faayyuu afaan guutanii boquu ol qabatanii dubbachuuyyuu kan danda'an sababa Oromoon ittiin ajjeefamaa ittiin hidhamaa isa ittiin oofame biyyaa ba'e sana bu'aasaa dhaloota ammayyuu kana dhalee dhalootiin kun immoo humna guddaa ta'e biyyattii sochoosee isa darbee gooftolii isaanii iyyuu yaaddoo keessa naqe hamma tokko mee jijjiirama wayii finne agarsiifnu tarii akkuma sila dukaafte immoo gadi qabuu dandeenyu yoo ta'e isaanumaanuu hafuura kana kan tole ilmaan Oromoo akka sana ta'anii wareegamaa turu ajjeefamanii darbamuu ukkaamsamanii dhabamuu amma irraatti bakka isaan bu'an kan hin beekne egaa kan Oromoon guyyaa guyyaattuu kaasaa jira kan akka obbo Nadiifaa kan akka jireenyaafaa kan akka Tamasgeenfaa kan manadhaa keessatti hafan kan du'an lakkaameen numu kun bu'aa sanaa ta'uu isaati wanti guddaan isaan dagatan tokko jijjiirama arraa isaanuu enjoy gochaa jiran jijjiirama arraa isaanuu irraa fayyadamu yaalaa jiran kan fide waan akka sanaan Oromoo irratti raawwatamaa ture sanayyuu ta'ee immoo gadi qabamu akka dadhabame ammas kan argaa jiran kan ammayyuu manni kun fedhiinsa guutummaan guutuutti deebi'uu fi baannaan gaafiinsa waan ol deebi'ee taa'u miti kana isaanis beeku kanatti dabaluu barbaade meegaa gara ishee dhuma kaafne sanatti haa dabarru maal eegda meemee waan amma yoonaa didda waggaa 27 argaa turre irraa kaane waanuma jijjiirama addaa maal eegna keessaa'uu gaafii uummataati hojii wal bira qabne olaalle.
wanti eegamu baay'ee mul'ataa miti. Baay'ee wanti mul'ataanii hin jiru. Maaliif jettee kana naaf jedhe? Amma biyya alaa kana jiru warri maalumaaf kana dubbattaa warri jedhan amma warra nani opinion apologist jedhu kun amma isaan jiru warri waanuma opinion asaase hundumaa akka haagaatti warri dhiyeessan jiru jechaadha. Waan ajaa'iba natti ta'u warrummaan nu wajjin duraanuu hangi tokko qabsaa'aa turre amma opinion maa xuxxaniiyyuu warri dheekkamanii as ba'aniiru jechaadha. Kun baay'ee qaaniidha. Barre qabsoon Oromoo kiliiriidha kan inni barbaadu. Waan inni barbaadu sun hin argamne taanaan qabsoon Oromoo itti fufa gabaabduudha. Feetu ati itti fufi jiraadhu lubbuudhaan feetummoo ati dhibi. Qabsoon Oromoo waan barbaadu qabaa inni itti fufa inni abbaa biyyummaadha. Clear abbaa biyyummaadha. Abbaa biyyummaa, abbaa qabeenya isaa, abbaa siyaasa isaa, abbaa tika isaa, abbaa namummaa isaa ta'uu barbaadu uummanni Oromoo. Amma kun hin argaminitti fedhu tarsiimoo fedheen haa argamu kun tasfaayi. Fedhu tarsiimoo hiree murteeffannaatiin haa argamu. Fedhummoo tarsiimoo dimokiraasiitiin haa argamu. Galiinsaa inni dhumaadhaa uummanni Oromoo abbaa biyyaa ta'udha. Kan namni tokko isa najamne qeessaa irratti isa malee namni biraa kan isa najamne gochuudha. That is objective. Isa dhumaati kun jecha. Isa kana agamsiisuudhaafi itti hubachuudha qabsoon jaallan biyyatti agartee shaanxaa funaannanii amma kana itti gallees dhiifnes yoo kun hin argamu ta'e qabsoon itti fufa kun gabaabaadha jechuudha. Mee waan sitti hima. Sochiin uummataa sochiin qeerroo waan fiduuf akeekkate beeka. Sochiin qeerroodha kun akka inni jala naa muramuun barbaada. Sochiin qeerroo sochiin uummataa waan fiduuf akeekkate beeka. Jijjiirama sirnaa fiduudhaaf akeekkate. Gabaabaadhumatti. Jijjiirama dhaabni tokkichi calluma jedhee itti fufinsaan biyya keenya akka garaasaa hin goone fiduudhaaf akeekkate. Isa kana attamitti finnaa isa jedhu Dr. Abiy nutti himne obbo Lammaan nutti himne. Jijjiirama kana attamitti finnaa mee maali? Okay. Electioniidhaan jijjiirama kana finnaa hin danda'ama. Amma fakkeenyaaf electioniin ji'a 11 tafe. Ji'a 11 keessatti abota amma biyyatti gashaa jiran kan sichillee biyyatti garuuf qaban yoo momentamiin kun itti fufee jechuudha. Yoo dhuguma nagaan kun itti fufee aasaan kun itti fufee jechuudha. Isaan kun biyyatti galanii sichi dhaqanii taa'anii waajjira banatanii uummatatti kaayyoo isaanii himatanii fiduu barbaadu hin danda'amu kun. Tokko jedhe. Orri kana barbaadan immoo jiru. Orri duraan biyya keessa jiran immoo orri akka Dr. Mararaa fa'aa immoo advaanteejii biyya keessa turiitii waan qabaniifi isaan electioniin kun darbuu hin qabu jedhu. Amma gaa ol danquyyuu jalqabeera jechaadha. Kan biraa immoo dhuguma amma akka amma godhan kanatti jijjiirama hin fidu amma engadda amma difaayinii godhani gaa. Orri waraana qaban nutti as deebanii na deemanii yaada jedhu kaasaa jiru jechuudha. Mitiire akkas yoo ta'e jijjiirama maaliif dhufa? Okay? Oromoo abaa'oo diidattan biftee, Gimboo Sabaattiin diidattan biftee, Ora Sumaalee humna Sumaalee diidattan biftee, Ora Sidaamaa diidattan biftee, Ora Gaambellaa diidattan biftee kun firibeerii tokkollee haa taatu qawwee tokkollee haa taatu lolataa jirraa jedhanii nutti himaa jiru. Kana hunduma diidattan biftee nagaan inni ati fiddu sattamiiti. Nagaa attamii fiduuf dandeessa. Kanaaf inni kun ta'uu akka isaan ammatti adeeman elekshiiniin dhufu kun nagaa fiduu hin danda'u. Kan nagaa fiduu sitti hima. Dr. Abiy dhuguma nagaadhaaf murataadha yoo ta'e national unity government dhaabuu hin danda'a. Isa kana gochuudhaaf unconditionally lammii biyya Itoophiyaa ta'ee kan biyya alaatii waraanu hunduma isaa yookaan immoo civic society hunduma isaa conditionii tokko malee biyyatti galchuu danda'u itti jira. Isa kana godhee yoo fide yeroo gabaabaadhaaf yoo barbaadanillee paarlaamantii amma jiru kana dissolve gochuu hin danda'a Dr. Abiy constitutionii kanaaf isaaf laata.
hunduma kanarraa kan ijaarame National Unity Government yeroo gabaabaadhaaf fedhu waggaa tokkoof fedhu waggaaf ji'a ja'aaf fedhu waggaa lamaaf illee dhaabuu hin danda'a. Transitionii kan biyyichi akeekkate transitionii akkasiiti. Transitionii isaan jedhan immoo maali? Ka ofii isaanii haaromuuti. Agartee Oromoon kana beekuu qaba. Warri biyyatti shaantaa fudhatanii fiigaa jiran kunis kana baruu qabu. Transitionii EPRDF jedhu kan ofii isaa haaromuuti. Transitionii protestiin Oromoo qeerroon Oromoo jedhu immoo kan isaan achi bakka sana vaakeet godhanii yookaan immoo jijjiirama hundee fidaniiti. Kana lamaan jidduu danqaa jira jechuudha. Inni kana tun bariin biyyatti galee ofuma isaa biyyatti galee isaan wajjin taa'u yoo ta'e malee jijjiirama fiduu danda'u hin qabu. So Prime Ministerichi karaa qulqullaa indikeet gochuu qaba jechuudha. Attamitti transitionii kana fiduuf akka barbaada. Maaliin transitionii kana fidu? Eeyyee biyyi ormaa nama dadhabsiisa tasfaaye. Namoonni baay'een biyya ormaa keessa bara dheeraa turaniiru. Kanaaf biyya ofiitti galuu namni inuma barbaada. Garuu biyyatti galuunii fi biyyatti galanii jijjiirama siyaasaa fiduun garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf utuu biyyatti hin galiin dura waan nuyi beekuun nutti jiru attamitti jijjiirama fiduu barbaada. What is the indication? Direction inni itti jijjiirama fiduu barbaadu kun maali? Amma fakkeenyaaf mee yoo ji'a jaha keessatti yaade gaaromeeraa haaromsaan dhumeeraa nuu waggaa lamaaf itti fufnaa yoo jedhani maali kanatti gootu? Maali kanatti gootu? Kanammoo possibilitiin kana jechiitii jiraachuu danda'a jechuudha akka amma jiru kana kanatti. Kanaaf isa jalqabaa waanni oppositionii ta'anii horii galan fakkeenyaaf horii biyya keeyyuu jiran. Abiyyi faa qofaa miti. Isaanumtuu malli biyya sanaa maali kan jedhu solutionii sana dhoksanii utuu hin ta'in dhoksanii yaadee wajjin mari'achuu utuu hin ta'in uummata Oromootti gadi baasuu qabu. Kana solutionii nuyi qabnu furmaanni nuyi hin dhufa jennee nuyi yaannu kanaa jedhanii namatti mutti. Yoommoo akkuma kana duraa lakki yaade gumtee haa bulchuu akka yaade bulchuu barbaanne yoo kan jedhan ta'e isaan oppositionii miti waan uummanni Oromoo duukaa rakkatuuf hin jiru jechaadha. Kanaaf oppositionii yoo taate akkaataa itti jijjiiramni amma dhufu kun amma kana maal ta'an akkanatti mul'atutti amma kana stalemate kan jedhan kana dhaabata jechuudha kan danqaramaadha siyaasni amma jiru kun. Isaan kun jijjiiramneetu biyya bulchinaa jiru. Namoonni baay'een immoo biyyi immoo isaan jijjiiramanii agartee mootummaan haaraan dhufaa jedhee yaada. Yaanni namaaf yaanni yaade wal duukaa deemaa hin jiru. Kanarratti yaaddoo guddaatu natti mul'ata jechuudha. Utuu ta'ee dhuguma jijjiirama irratti murannoo qabu utuu ta'eeti agartee mootummaa ol ta'e kan biyyoolessaa National Unity Government akkaataa sun itti dhaabbatu mala dha'uudha. Biyyoota baay'ee akkana godhe tasfaaye. Biyyoota baay'eetu ennaa transition godhan ol manuuf jedhanii waliin hojjechuu wal barsiisuuf jedhanii sirna dimokiraasii gad dhaabuuf jedhanii mootummaa akkasii biyyoota baay'eeti dhaabe. Dhaabamuu hin danda'ama biyya keenya keessatti. Mootummaan akkasii yaadamuu hin danda'ama. Kanaaf innichi elekshiiniin boorganamaa haa ta'u jedhusi obbolaan keenya warri ala jiran waliin seeninii jechuudha. Maal hojjetu dhufanii jechuudha. Anumti duwwaan elekshiiniin godhaa jechuudha. Inni kun hin hojjetu. Amma ammaatti hojjechuu dhabeenyaan waggaa 27 booda yaade kan inni deebee cinqii kana seene hin hojjetu. Agartee kan biyyi koo nagalcha jedhee diidaa waraanu nagaan biyya keessa jiraachuu hin danda'u. Inni waraanu sunis nagaadhaaf karaa banuu qaba. Nagaadhaaf dursa kennu nutti jira tasfaaye. Nagaan barbaachisaadha. Nagaa sanarraa immoo bu'aa argachuu nutti jira. Nagaan sun yoo yaadee gumaan deebee kebeebsate, yoo yaadee gumaan deebee dhaabate, yoo yaadee gumaan deebee humneessate nagaa miti. Inni nagaa miti. Warroonni amma biyya alaa kana yaadee gumaa tokkotti successful ta'eera tasfaaye. Biyya alaa kun akka inni wal shakku godheera. Diyaaspooraan akka inni wal shakku. Kaani galuu barbaada. Yaada addaa yoo dhiyeessite iyyuu
si arrabsa agartee feesbuukiidhaan si arrabsa akkuma waan qabsoon Oromoo halkan tokkotti deebii argatee godhanii warri maraatan torban lamaan darbe kana maraatummaa darbe gaagiteetta torban lamaan darbe agartee maraatummaa keetu jechuudha bari biyyatti gala mallasis jedhaman turre biyyatti gala jenne yeroo tokko maal jedhee yaadate yoo ta'e dhufanii suuq badaratee abanatanii suuq badaratee dhufanii abanatanii haa ta'anii jedhe isaan kun kanarraa adda godhaniiru yoo ta'e duwwaadha kan isaan mallasirraa adda ta'an malee biyyatti galuu mallasuu nama hin dhaamu qawwee kee lafa keessennaan galuu hin dandeessaa mummoon mutu taanaan galuu hin dandeessaa nutti hin buutu taanaan galuu hin dandeessa angoo keenyatti hin buutu yoo ta'e galuu hin dandeessaa ammas yoo bifa kanaan galla ta'e galiitiin keenya faayidaan qabu yoo ofuma keenya gallee biyyuma keenya orruma keenya sabuma keenya ofuma keenya aara galfanna yoo jenne malee faayidaa siyaasaa guddaa buusuu hin qabu jedhee namana. Atillee egaa bal'ifteetiyyuu ilaalte keesse jechaanii warra qabsoo hidhannootti jirus warra ammayyuu biyya hambaa jiran hundumaa dabalatee national unity governmentiin mootummaan transitionii akka dhaabatudha kanatti kaaftee yoo sana ta'eyyuu fali dhufaadha achuun naqnume warra biyya keessa turan mormitoota warra duraan biyya keessa turan warra ammas immoo dabalamee galaa jiru warra qabsoo karaa nagaatti jiru dabalateeyyuu xiqqaan jedhamu kunumtuu meeme isaanumaan nutti hafufanuma jennu dheekkamsuunii fi arrabni aangawoota OPDO waa tokko agarsiisa kumsa akkanatti mul'atutti gaafa guyyaa murteessaa dhufte amalinni hamaan inni baddu sun gadi ba'uudhaaf adeema inni isa isaanii fi sagalee kennuuf hin teenye yookaan immoo isa dhaaba gara biraatii uummata kakaasu ukkaamsanii dhabamsiisu inni immoo last minute irratti immoo korojoo hadu sun kanatti mallattoo agarsiisa waan tokko hubachuu akka dagachuu hin qabnu uummanni Oromoo kan Oromoo dubbanne bakka filmaata dhabeen keessatti haala filmaata gara biraa hin qabne keessatti yoo ta'e malee dhugaa dubbachuuf harrayyuu OPDO filatanii hin eegwan egaa warra biyyatti galan kana keessaa yoo amma Oromoon filmaata fooyya'aa qaba warra ummata wajjin turan warra ammas immoo galaa jiran dabalate warra duraan iyyuu immoo beeku innum takka obboleettoo Dr. Diimaa Faanii dudda duubni isaanii kaati isaanii hin beekamaam lammaafaas kan naasisu kana ummatichis dhugaa dubbachuuf hagami yoo ta'e abdii amma jala sanarraa qabu OPDO irraa qaba jedhee hin eegwan innu egaa kan argaa turre filmaatota darban as dhiyeenyatti darban 2 3 4 keessatti kan argaa turre fakkeenyaaf yeroo warri qinijji jedhamu jiran biyya turan sana yeroo Dr. Birhaanuu Faan biyya ture sana waan ta'e argineerra yeroo dhumarratti dubbin harkaa ba'u immoo adda baafatan waan isaan godhan kana tu beeknu maal eegnaadhaan nan jedheyyuu malee otuma dhugaatti kun ta'uudhaaf gaama fakkeenyaaf ni mircaa koomishinii sun faan diigamee kan walaba ta'e dhaabachuudha feesisa hidhattoonni akka poolisiin akka waraanaa akka keessan seenne wanti tokko daangaan tokko kaa'amuudha feesisa mormitoonni kun akka fedhan biyya keessa bakka barbaadan deemanii biyya keessa naanna'anii uummata kakaafachuu feesisa isarratti dubbii jira yooma akka isa darbirraa akkala arginetti kunkunumtuu akka hin danda'amne yeroo uummanni jara kanatti bahee dhaggeeffachuu ni barbaadu sababa adda addaa uummanni akka uummanni hin baane gochuu kanarraa kaanee ammayyuu maal ta'e gamare wanti hundumtuu akka jirutti jira malee dhugaa dubbachuuf otuu dimokiraasiin dhugaa eeyyame abbaan fedhe kan fedhe filatu jedhamee danqaa hundumtuu kanarraa maqee jedhe xiqqaatiyyuu malee jijjiiramni gaariin mul'achuu hin jalqaba ture jarri kun bakka buutota hamma tokkos mana maree galfachuu danda'u turan amma garuu kaalkuleetir taatee ammayyuu yoo mallee eeyyamanillee yoo amma tokkollee galfatan jedhee eeyyamanillee kaalkuleetir ta'ee ammayyuu akka addaawwiin maajooritii maintain godhutti yoo taate
maali sun immoo taanaan immoo maal hammayyuu waan fedhan akka biratti murteeffatanii dabarfatanii hojiirra oolfachuu kana ani dhaabolee mormitoota tokko kanani itti mufadhu kana mul'alu mootummaa kana jalattu jijjiiramni uummanni barbaadu akka dhufne ifaadha maaliif iyyuu uummata kana dagachiifna waan waa'een baafneen kan jedhu waan ko kana yoo waan asirratti si dabalua waati si dabala innati jette dhugaan guddaan lafa jiru tokko amma kanatti jarri kun jijjiirama fiduuf jijjiirama finneen assurance tokko lafa jiru waa tokko wanti qabatamaan tokko lafa jiru waan inni jedhe jijjiirama ta'u hundumaa fi nuyi qophaa'oo ta'u nutti jira jijjiiramni kun gaariis ta'u nutti ta'uu danda'a amaas ta'uu danda'a gaarii akkadii ta'uuf hawwii qabna karaa gama keenyaa uummanni Oromoo hawwii guddaa qaba jijjiiramni kun akka inni kan gaarii ta'u kan saba hundumaa hirmaachisaa ta'u Prime Ministeriin keenya yeroo sana sittiin dubbadhetee miidiyaa kan biraatti dubbadhetee ani hin beeku prioritiin isaa roongii natti fakkaata PR da prioritiin isaa maal jechuudha agartee public relation namatti dubbachuu ollaatti dubbachuudha prioritiin isaa mee waa tokko kanaaf hin jedhe uummanni hooggantoonni OPDO kuni namoonni the other side arguu danda'u jedhanii amanuu itti jiru waanni Prime Minister Abiy jedhe maal jedhe Sudani already amanini exercise Kenya already amanini exercise Saudi rajet in the first place jara kana maltu biya baase sajadu ratti hojjechu satti ture maltu biya san baase namni bara akka Sudan keessa kanisa dhaqate mali namatti muqabu amma waan inni barbaadu maalin Prime Ministeri guddaa kan biyyaaf dubbatu argine kan dhaqee nama eegsisu no rakkoo inni guddaan burqaa rakkoo sanaa biyya keessaa cufuudha rakkootu biyyaa baase burqaa rakkoo guddaati jira acuuccaati jira miidhaati jira qaanessuuti jira ajjeesuuti jira hidhuuti jira biyya keessa isaan duuchine isa addressing goone waan inni godhe maalin public relation priority godhetu agarte political process immoo secondary godhe jechuudha kanaaf amma namoonni baay'een kan biyya ormaa dhaqeen wiiksisu ilmaan Oromoo biyya ormaatti hidhamuutu ittiin turre namni Itoophiyaa biyya ormaa dhaquu ittiin turre dhugaa dubbachuudhaaf Sudaan maal akka ta'e nan beeka Djibouti maal akka ta'e keessan ture nan beeka Kenya na hubachuu nan danda'a kan kana godhe hundee rakkoo kana rakkoo siyaasaa isaan bara dheeraa biyya keessatti oofan rakkoo sun ammallee hin furamne afaanumaanii agartee biddeenuma jechootaa nu nyaachisu malee rakkoon sun hin furamne kanaaf fakkeenyaaf amma ilma Oromoo Saudiitti dhaqee ilaaluun isaa sun na gammachiisa nama Oromoo tokko yookiin nama Itoophiyaa yoo taatu garuu remember Dambidooloo dhaqee garuu reeffa mucaa ishee irra teessee immoo hin gaafanne kun egaa feeriidhaare is it fair egaa maal warri OPDO apologistoonni boor maal jechuu danda'u kana gaama waan biraatiin as ba'u jechaa agartee wantoota mul'atoo namni isarraa arguu danda'u namatti dhiyeessuun hin barbaachisu yookiin immoo namatti hin gowwoomsuuf yaaduun hin barbaachisu rakkoon keenya inni kana dura dubbanneera yeroo adda addaa rakkoon keenya Sudaan miti rakkoon keenya biyya Itoophiyaa keessa dhagaa raaraa 4 kiiloodha rakkoon keenya Keniyaa miti rakkoon keenya illee really Isaayyaas Afeworqillee miti rakkoon keenya Finfinnee siyaasaa Finfinnee keessatti hojjetamutu rakkoo kana hundumaa dhale dura rakkoo sana address goonee national interest keenya irratti immoo warra naannoo keenya godina keenya wajjin attamitti bullaa namni keenya godina keenya keessatti attamitti kabajamaa nummoo nama isaanii attamitti kabajnya ni jedhu lammeeffaa dhufu inni isa kana priority godheetu addunyaa irratti hin deeme na argaa jira okay innu gaarii amma rakkoo sana addressii gochuudhaaf practically rakkoo siyaasaatiira biyya keenya keessa rakkoon siyaasaa immoo mataa isaanii dabalata OPDO bari TPLF qofaatti quba qabaa ooluu hin dandeenye rakkoon siyaasaa Itoophiyaa keessa OPDO dabalata
qaama rakkoo siyaasa Itoophiyaati. Isa kana adreesii gochuudhaaf of qopheessuu qabu isaan. Namoota kana isaan gaafate biyya alaa taa'ee daabboo nyaatee nutti alaaka jechuu dhiisanii rakkoon dhuguma nu bira jira jedhanii rakkoo sana adrees gochuu. Tokko kana lammaffaan Tasfaayee I'm very convinced. Rakkoo keenya kana yeroo dhumaatiif biyya Itoophiyaa keessatti yeroo dhumaatiif oppositionin hundumtuu daangaam tokko malee yoo wajjin taa'e malee rakkoo keenya kana furuu hin dandeenye. Argineerra irra deddeebiin okay amma yeroo gabaabduudhaaf dhaqanii ammas waraanichaanii xinnoo ishee lubbuu godhachuu hin danda'u. Ammas deebinee zeerootti deebina. Kana adrees gochuudhaaf oppositionin hundumtuu nagasha kan jedhu waanni biyya sanaa nagasha kan jedhu utuu hin daangeffamin. Fedhu qawwee qabaatu, fedhu eeboo qabaatu. Fedhu nama duwwaa qabaatu, fedhu immoo nama iyyuu hin qabaati. Ani opposition kan jedhu kiraateraan tokko tolfamee fi oppositioniin kiraateraa kana guutuu immediately national unity government keessatti akkaataa inni qooda fudhatu mala dha'uu nutti jira. Permanent solution barbaanna yoo ta'e. Oppidiyootti fiiganii galuun solution hin fidu. It doesn't bring. Fiiddee galuu hin dandeessa solution tokkoyyuu hin fidu. Kanaaf olii galuu si barbaachisa dura kana gochuu barbaaddu kanarratti sin gargaarraa jedheetu opposition kanarratti olii galuu qaba. Yoo kanarran ta'u ta'e immoo oppositioninis immoo dadhabinsa mataasaa qabaa quba qabaatu inni biyya alaa jiru kuni olii galee qabsoo isaa itti fufuudha. Yoo isaan kani agartee ammallee deebanii kan sossoban ta'e olii galee qabsoo hawaasichaa fincila sabichaa itti fufuudha. Diktaatara jalatti buluun mala miti. Mala jaarraa 21ffaa mini diktaatara jala buluun. Kanaaf isa kanarratti fuula deeffachuudha. Kaan immoo rakkoo mootummi cimti mataan isaa iyyuu oromti jijjiirama jedhan kun mataan isaanii iyyuu rakkina mataa isaanii qabu. Waraanicha dhuunfatanii hin dhuunfanne namni beeku hin jiru. Waraanichi dhuunfatan. Adda asiroo dhageessee ta'e kan waraanni kun dur beekuu itti jiru itti himani. Mootummaan jijjiirame si waraana biyyaati jedhamee reefuu itti himama jechuudha. Waraana kanaaf haaraadha kun. Konseptiin kun waraana kanaaf haaraadha. Ati waraana biyyaati Haile Maariyaam dhufee ani dhufee fedhummoo namni tokko Galataanii yookaan immoo Tadilaanii yookaan immoo Zabargaan dhufeesi ati waraana biyyaati jedhanii itti himuuni a new concept. Konseptii kana waraanni kun hin fudhataaf hin fudhatu ammam itti amanaaf ammam itti namanuusaa hin barre. Kanaaf Prime Ministerichi you relatively nervous jechuudha. Kana adreesii gochuu. Gama biraatiin kan nun ilaalii jira. Security'n ilaalle. Security'n suni amma innaa teenyee ilaallu security qofaa yoo tun ta'in poolisii iyyuu kontroolii gochuudhaaf barbaadaa jira. Agartee ittaanaa Getaachoo Asaffaatu komishinera poolisii ta'e maal agarsiisa kuni? Siivilii iyyuu kontroolii gochuudhaaf abbalaa jiru jechuudha. Kana namni arguutti jira warri siyaasa beeknaa isnojjin negosheetii gochuuf dhufne olii jedhu kana arguu danda'u isaati jira. Maal agarsiisa kun? Indikeeshina maaliiti kun? Kanneen akkasii kana tuun ilaaliin dhadheema yoo itti galte harkuma dhooftaaf akkuma akka warra amma jiranii kan harka dhooftaaf yoo ta'e malee kanatti gootu hin jiru. Tokko kana lammaffaaf kan dhumaa kan inni siin jedhu ani mootummaan ta'uu nu mootummaan dandeenyu atumti mootummaa ta'e jedhaa yaadagitti deemtee yoo galte atuu itti himteetta jechuudha. Laangweejiin keessan ol hin gitu. Agartee compatible language barbaada negotiationiin. Negotiationiin compatible language barbaada. Maal jechuudha? Yoo ati kanan godhu ta'e ani kanan godha. Yoo ati kanan alaatti ani kanan si ilaadha. Yoo ati kanan dhoowwatte immoo kanan si dhoowwadha. Akkasiin qabdu taanaan negosheetii godhaan jira jettee Oromootti himiin kan inni jedhe hojjechuudhaaf galte. Waan inni jedhe waan inni sitti hime hojjechuudhaaf galte malee kan ittiin negosheet gootu hin qabdu. Agartee negosheeshiniin kun haaraa minimisuma kun biyya alaatii argaa oollu isa give and take yoo laattee fudhatta. Fakkeenyaaf anoo kana siif hin laadhe yoo inni jedhe yoo waan gootu hin qabdu ta'e maali negosheeshinii dhabaa kun?
maal goote yoon anoo kana siif hin kennu yoon jedhe okay gayoo kana na dhoowwatte kana naa kennu jettan mas anoo isas hin kennu jedhe maali kun barbaachisaadha. Orri utuu kana nu hubatini calluma jedhanii nama rabsan akka isaan kanarraati waa hubatan barbaada. Agartee hubachuun barbaachisaadha. Laangweejiin keenya ol qixxaachuu qaba ol madaaluu qaba. Kennuunii fudhachuun ol madaaluu qaba. Kana lamaan qabdu taanaan negosheetiin goone akkuma lamaan jedhuyyuu yoo inni taa'e jedhe teessee yoo inni ka'e jedhe kaata. Yoo inni rafe jedhe raftee yoo inni immoo adeeme jedhe adeemte jechaadha. Kanarratti kanarra oppositiononni orri galanis ta'e orri duraan biyya keessa jiranis ta'e orri galuuf deemani orri biyya alaa jiran maal laanna maal dhoowwanna maali kan keenya kan jedhu sana dura adda baafatanii teebil gochuun barbaachisaadha. Kana namni maaf nutti manoo kana duruu beekna orri jedhan immoo beekumsa sana nutti nagarsiifne amma ammaatti hin mul'anne kun. Akka inni mul'atu barbaadu. Transparent kan gochuu barbaadu quba qabaadhu gaa dimokiraasii keessatti mootummaa qofaa miti. Oppositionis transparent ta'uu qaba. Oppositionis transparent ta'uu qaba. Maal fida? Maaliifini lammaa caalaa fakkeenyaa fi ani caalaadhaaf maaliifin sagalee koo kenna? Baruu na barbaachisa. Uummanni Oromoo akka inni kana baru gochuun nutti jira. Aktivistoonni kana gochuu gaazexeessitoonni akka keessanii uummanni Oromoo eenyuufiyyuu akka inni garban taane. Uummanni Oromoo eenyu jala yoo akka inni hin bulle uummata Oromoo angoomsuu empower gochuu irratti namuu fuula deeffachuu qaba jedhee yaada. Jedhi tuufiyamu.